ፈልጋለሁ ብዬ መጠየቅ አልችልም? ከሳይድ ጋር መፋታት አልችልም? ያኔ እኔ አሁን ማለት እንፈልገው ምንድነው በደንብ እንድትመልሱልኝና እንድትነግሩኝ። እኔ ይሄን ቪዲዮ ኮሜንቱን በደንብ ስለማነብ ማለት ነው። እኔ ሳይድን መፍታት እችላለሁ ወይስ አልችልም? እኔ መኖር አልፈልግም፣ መፋታት እፈልጋለሁ። አንተ ሁለተኛ ሚስት ስላገባክ እኔ ካንተ ጋር መኖር አልፈልግም። በቃ የልጆች አባት ነው። ልጆቹን በስነ ወይ ሱመያ ሆጂ ኬኛ ቆመሌ ማልቲና ንቲ ዋንብራ አማሞ ጎንደር እንጅሩ ጀቴራወቴ ዱበታ ካሌሳ ቪዲዮ ገለክስተ keessatti kuno qee warra kooti dugda duban jira hababaan akkasittiin gaxari keessatti godhamee akkasatti raawwattee haasaatu har'ammoo wallaahi gondoriin hin jiru ani bahar daaris hin jiru gondoriinis hin jiru garuu maaliif wanna akkana dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e bakka itti jiran sana bakka akkanaatiin hin jira yoo jedhan maal rakkoo qaba tokkoffaa mooyuu mucaan kun har'a sii jedhee raawwateeti inni kana kanatti tangalaataa jiru ilmoo isaatiif jedhee kana kanatti tangalaataa jiru garuu cubbuun hundi isaatu karaa si dabarsaa isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota koo an nagaan qaba galata rabbi isa dhugaa dubbachuudhaaf isa har'aa jechuudha baay'ee nama tokko na gaddisiisa seedooni maaliifini lubbuu isaa aarsaa godhuudhaaf jechuudha dhugaa lubbuudhuma isaa aarsaa godheeti jechuudha kan inni deeme lubbuudhuma isaa aarsaa godheeti namni inni sababni inni lubbuu isaa kana aarsaa godhee deemeef eenyudhaa fi ilmoo isaa fi haadha manaa isaatiif jechuudha akkasuma osoo ayyuun faana boossu osoo faana maraattu lakki yaa Saayidoo hin deemini lakki jette keessa dabartee viidiyoo har'aa keessatti immoo ayyuun illee na ajaa'ibde jechuudha jechi isheen jette hedduu takka na ajaa'ibsa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Hoolaa kanaaf Saayidoodha wanti gargar baasu hin jiru jette garuu Sumayyaan osoo viidiyoo hin lakkisiniidha ayyuun kan gadi lakkiste viidiyoo ishee dhaggeeffadheen ture. Enna osoo Sumayyaan viidiyoo gadi lakkisin jechuudha ayyuun kan viidiyoo gadi lakkiste Saayidoo fi hoolaa kana wanti gargar baasu hin jiru itti hoolaa biddeen dhufte jechuudha. Sababni isaa maaliifini bakka namni kana jedhee dubbatu tokko ittuma fiigee deema lakki jedhee raawwatee bakka namni irraa dhowwellee irraa hinaafu akkasuma immoo maal jechaati turte ani osoo Saayidoo waa tokko ta'ee ishiin rakkoo ishiitti mataa jirti jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf innaan itti yaadee jedhu ayyuun Saayidoodhaaf dhiphattee osoo hin taane rakkina ishiitiif dhiphatteeti jechuudha. Rakkoo isiitiif dhiphatteeti malee Saayidoodhaaf dhiphattee miti. Maal jettee ani jette odoo Saayidoonii wanna tokko ta'ee ani maaliin godha kana nan keessa jiraataa jiru mana kiraati. Mana kiraa kana isan naa kaffalaa jira isatu na jiraachisaa jira gaafa inni waan tokko ta'e eenyutu mana kiraa naa kaffala eenyutu na jiraachisa maatiin kan koo ofirra na ari'anii jiran jaalatteeti eerumtee jirta abbaa manaa kee wajjin jiraataa jirta nuti sin dandeenyu jedhaniiti maatiin koo ofirra na ari'anii jiru kanaafiyyuu osoo inni wanna tokko ta'e ani akkamittiin jiraachuu danda'a jettee jechuudha isheen sun ayyittiin jechuudha. Ishiidha Saayidoodhaaf jettee kan isheen asiin hin bahin achiin hin bahin jettee maraataa jirtu rakkoo mataa ishiitiif jechuudha. Isheen rakkoo mataa ishiitiif jechuudha akkuma viidiyoo ishiitirraa dhaggeeffannetti rakkina mataa ishiitiif jechuudha. Akkasuma immoo Sumayyaan immoo ani mana lama ta'ee jiraachuu hin barbaadu. Sababni ani Yamaniin jiru haadha manaa lammataa fuudhii isa immoo Itoophiyaa yoo osoo hin taane nama dhalataa Yamanii fuudhii jechaanii turee fi rakkinni biraa jiraachuu danda'a jette. Rakkinni biraa rakkoon jedheef jiraachuu danda'a. Rakkina sana immoo amma hin jiru keessa darbeetiin hin jira. Yoon amma yeroo kanatti haadha manaa lammataa ta'ee jiraachuu barbaaduu baadhee wanti na daangessu maaltu jira jettee jechuudha. Sagalee ishiirraa akka dhaggeeffattanitti namoonni baay'een keessan hundinuu afaan Amaariffaa namni wallaalee hin jiru hundi keessan dhageessu jechuudha. Tokkoffaa irratti koomentii irratti naaf barreessaa koomentii keessan irraa fudhadhee raawwadhee gaafii kana ani Saayidoodhaan hiikuu nan danda'amoo hiikuu hin danda'u. Sababni nan immoo isa hiikuu barbaaduuf maaliifi haadha manaa lammataa ta'ee jiraachuu waan ani hin barbaanneef. Haadha manaa lammataa ta'ee jiraachuu waan ani hin barbaanneef
hiikuu nan danda'amu hin danda'u koomentii keessanaan eegaa jechaa turte. Egaa namoonni baay'een koomentii illee kaa'ameef jira. Koomentiin maashaallah erga gallattistee sa'aatii 3 waan akkasii ta'ee jira kun viidiyoon ishee koomentiin baay'een kaa'ameef jira jechuudha. Garuu olis ta'u gadis ta'u jechuudha. Haadha ilmoo isaattuu isaafis caalaa isiish immoo Sumayyaadhaafis immoo abbaadhuma ilmoo isheedhaaf wayyaa osoo akka kan kootiitti jechuudha. Osoo araaramanii walitti deebi'anii waliin jiraatanii ayyuullee hiikee natti tolaa jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf ayyuun amma yeroo kanatti faayidaa mataa isheetiif malee Saidoodhaaf jettee raawwattee miti jechuudha. Kan isheen jireenya barbaaddu faayidaa mataa ishee barbaadde jireenya isheetiif qofa jechuudha malee yookiin immoo akka inni ilmoo isaa waliin jiraatu ilmoo isaa barbaaddatee haadha manaa isaa walii galteedhaan jiraatu yaada fi barbaadallee jirtu. Akkuma arginutti ayyuun barbaadaan jirtu jechuudha. Waan sana barbaadaan jirtu. Ishiin dhuunfaa ishiitti godhattee jiraatu barbaaddi. Sirumayyuu jechuudha. Sirumayyuu ishiin dhuunfaa ishiitti godhattee jiraatu barbaaddi malee ilmoo isaa inni barbaaddatee haadha manaa isaa barbaaddatee haadha manaa isaa fidee araarfatee akka inni waliin jiraatu barbaadaan jirtu. Sababa kana ta'eefuu Saidoodhaaf immoo ani ilmoon isaa akka irraa fagaattullee yaadu jechuudha. Sumayyaan illee akkas irraa fagaattu jedhu. Maaliifin yeroo dheeraa waliin jiraatanii gaaris yaraas waliin arganii jireenya har'a ayyuun itti jiraachuudhaaf yookiin immoo qabeenya har'a ayyuudhaaf inni mana isheedhaan ittiin kireessee ishee ittiin jiraachisaa jiru kana kan fidan isaan walumaan jechuudha. Sumayyaadhuma waliin dhufe malee Saidoon kophaa isaatti fidee miti jechuudha. Maallaqaan har'a isheedhaaf gatii itti baasaa jiru kana. Kanaafiyyuu ani akka kan kootitti ayyuullee hiike otoo Sumayyaa wajjin jiraate wayyan akka yaada kan kootitti jechuudha. Garuu akka yaada keessaniitti hoo maal akka yaadan isuutu beeka. Yookiin immoo Sumayyaanis rakkina isii sana egaa rakkinni isaanii jalqabarraa jalqabee ani viidiyoo isaanii hordofaa tanan ture dursumarraa jechuudha. Yeroo isaan Yaman jiraatanii gara umrii yeroo dheeraadha jechuudha. Gara waggaa 10 olii 15 gara ga'uutitti jechuudha. Kan isaan hordofu waggaa 10 bakka waggaa 10 jala hin dhufa jechuudha. Arganne isaan hordofuu jalqabee aga kana keessatti yeroo jalqabarratti Sumayyaan sababa maal ta'eef Saidoodhaan fuudhe jechaanii kan turte sababa daa'ima godhachuu dadhabdeef jechuudha. Daa'ima godhachuu dadhabdee yeroo baay'ee garaa godhatti irraa ba'aa ture garaa godhatti irraa ba'aa ture jechuudha. Sirriitti hin beeka jechuudha. Istirasaa hunda isaanii sababni isaa Sumayyaan yeroo baay'ee adurree jaallatti natti fakkaata. Adurree mana keessatti guddisti ta'uun isheen oolu waan akkasii irraa yeroo isheen haasoftu hin dhagee jechuudha. Kanaafiyyuu sababa kana ta'eefi adurrittiin kun immoo rakkina qabdi natti fakkaata. Fakkeenyaaf namoonni garaatti baatan kun adurree bira fiduu sirriitti fakkaata. Shittaa isiitirraan akkasuma adurreen kan dabbasaa qabdi maal maaltu jira mitiire keessi jaallatudha nama tokko shittaadhuma adurree kanaallee kan jibbituu jira jedhanii garuu shittaa garaagaraa namoonni garaatti baatan hin beektu waan ta'eef shittaan garaagaraa gaafa sanitti dhufu waa baay'ee sin jibbisiisa waanuma xiqqoodhaan immoo gaafa ati barii namoota tokkoo fi osoo ati yaadin gaafa ilmoo kan si kennamutu jira ilmoo kan argattutu jira osoo yaadin garuu immoo namni ilmoo argachuudhaaf barbaadu osuma bakka barbaaduu dhabda. Osuma barbaaduu dhabda jechuudha. Maaliif hin beekne chaansii wanti kun hundinuu garuu immoo Waaqayyo yaa galateeffamuuti kunoo ijoolleedhaan isaan eebbisee jira. Ijoollee 2 godhatanii jiru. Ishees immoo egaa yaanni isheen dura yaaddee jettu suniif waan ilmoo godhachuu ani hin danda'u yookiin ilmoo godhachuu bakka kanaan booda hin qabu ta'uu oolu kan jettudha. Yeroo sana akkas jettee natti fakkaata. Amma immoo kunoo rabbi ishee eebbiseeti ilmoo 2 takkarrayyuu dabartee ilmoo 2 godhatteetiirti. Sababa kana ta'eef immoo isheen jireenya biraa namni biraa akka isheetti dabalamee jiraatu barbaaduu dhiisuu dandeesse jechuudha. Dursa waan jetteef qabdi ammas waan jetteef qabdi. Isheen immoo jetteetti. Dursa waan jedheefan qaba ammas waan jedheefan qaba. Namni jireenya isaa keessatti waa hedduutu isa mudata. Mudannoo sanarraa ka'ee waa hedduu immoo murteessuu danda'a. Sababa kana ta'eef dura waan kana jedheefan qaba amma immoo waan sana yoo barbaadu baadhi mirga hin qabu jette. Mirga qabdi jechuudha. Namni kamiyyuu maaliifin Saidoonis amma kaleessa Sumayyaanii haadha manaa lammataa fuudhuu qabda naan jetteetti har'a dirqama na fuusisuu qabdi hin jedhee raawwatee murteessuu hin qabu innis.
murteessuun qabu. Ayyuunis immoo dirqama ofisheetiin maraattee dhadheetti galtee jirti. Akkuma maraatteetti hulliqi jettee irraa ba'uu dandeessi. Barbaadamaan jechuun maaliif daa'imti kun ulfatti baduu hin qabu. Daa'ima kanaaf jedhee immoo mucaan kunis lubbuu isaa dhabuu hin qabu. Daa'ima isaa argatuudhaaf jedhee lubbuu isaa dhabuu hin qabu jechuudha. Furmaata tokko godhanii raawwatanii yookiin walitti deebi'anii yookiin furmaata tokko wanta ta'u tokko murteessanii daa'ima kanaafis bakka godhanii Saayidoonis akka lubbuu isaa bakka hin taanetti hin balleessine furmaata tokko isaa gochuu qabuun jedhaanii fakkaata.